beetani ani diita live seene jenaan diita bira live seenu malee jenaan seen ishee sammuu kee taphad geem qabanna jenaa akkasitti mucayyoo haafiri mataatu goone malee yoo argitan waan argita isi hawaasnu murteessuu dandeeta akka uffannaa seela uffata si hoo uffadha ka kiyyaan kenne gaafa ustaan itti uffisuu shishine irraa bareeda uffadhu sirraa bareeda diidde surree waan barbaachisu kenneefi waan isi danda'u godhee kalaas nyaatayyuu wanta nyaatarra waan isi himadhu hin qabu nyaadhuufuu itti qaannee hin lollan nama seeraan waasii nyaatu iyyuu miti mucayyoon tun dhugatti dubbachuu waan nullee miti hin qabdu kokkeedhaa jechuudha wociidhaaf illee nama miitu garuu ammoo wanti isi itti numeete wanta amma sinin jee kana qofa yaaliin ajjechaa ka isin ofirratti yaalii godhaa jirtu kuni namoota isii arrabsaniidha moo namoota yaada dhuunfaa isiiti moo yaaliin ajjechaa ka isin mana keessatti ofirraan ga'uudhaaf deemtu kun bora akka nama nuti gartee faameelii wajji jiraatu tokkotti akka nama biyya Suudi Arabiyaa kanaatti akka nama gartee jireenya keessan beekuu tokkotti yaaddoo isiniif qaba ammaan yaaddoo keessa galeetiin jira sababni isaa mucayyoon tun hammaama keessa wajjin hin seentuuti mucayyoon tun hammaama fayyadamti gabbaatee shaaworii dhiqatti okay kanaaf rakkoon akkanaa kun immoo isinii warra dalagatu warra hojii qabu nama mana hin teenne kana keessatti dhiibbaa isinirratti hin geessu jechuu barbaadeeti maal yaanni kee ammati wanni isin qabdan siifi qeerroo gubbarattillee sheer godhaati edanarra dhagayi dubbii aanaa dubbannee dhiifnaga dubbiin aanaa dubbannee walitti himne bira kunnaa jechuudha nuti maafiyaa kuma 70 san sodaa osoo hin taane sodaa jireenya mana keennaa waan ta'eef jireenya hojii keessanii waan ta'eef jireenya ilmoo ta'e guddifachuu waan ta'eef habiibti waan tokko walitti dubbachuun dirqama nurra hitaa jechuudha anjalalleen qeerroo hin bilbilaa jechuudha edana gargaarsisa akka ilma namaatti edana gartanii jabaadhaa eegaati akka nasbeen isii hin dabarretti edana gargaarsaa borfuudhaati ummata kenna ummata wallaggaa ummata jaarsota biyyaatti yoo tarakkabdammaa rakkina qabaa jireenya qabdanii bultii qabdanii okay oromoon har'a haizoo namni har'a isiniin jedhu kun kaarra isin qeequ kunis kaarra ammoo isin nama jabaa isiniin jedhu kunis bor yoo rakkoon mana kee keessa dhalate wabii isin ta'u doktor hawwii dhageeffadhu dhugaa walitti immoo firummaan kuttu nuti nama walirraa nyaatu nama rakkoo wal baasu nama lafarratti gartee walii deemee sirnaa du'a walitti qabu homaa nuun godhan warri amma sirraa hoyyeen asirraa kun waa nuun godhu yoo bor mucayyoon tun mana kee keessatti rakkoon tokko uumame bor seerri si gaafata siifi qeerroo hidhama nuti immoo gartee qabeenya keessan ka isin bakka hundatti bantan kana wajjiin adda gartee rakkachuu hin dandeenyu obboleettiiti jedhu gaasitti ba kaan makkatti bantan kaan taa'ifitti bantan jiddaan keessa dibantan siigale makkaa keessa bakka furii shanitti bantan nu qabeenya kana mara akka itti sirreessin hin qabnu akka itti sinii hin qabnu mucattii nurraa fuudhaati qabeenya keessan eeggadha mucattii fuudhaa har'a gargaarsisa dhugaan dhuga qabeenya bakka hundatti hojjettan kana gaafa isin rakkoo keessa galtan oromoon har'a haizoo isin jettu tun oromoon har'a atii birrii qabdu jala namni hundi dhufee sirraa xalabatu kun qanii ati rakkatte namni tokko asiin godhu amane waan ati jabduu taateef namni hundi si barbaade si bira dhufu waan ati gartee makka keessatti bizinesa qabduuf birrii qabduuf namni hundi sirraa xalabataa jechuudha naamani waan ati namaan hin kadhanneef kanaaf osoo kiyyaa akka namaa dallaala nama biyyarraa fidu taatanii nama hin kadhattan akka ummataa birrii namaa walitti guurtanii birrii namaa isin bira deeniin namaa isin bira hin jirtu fuuraa keessa nyaattan dayfa keessa nyaattan waan keessa wali qabattanii qabdan yoo dhugaa taate keessatti yoo kawaataatu taate itti gaafatamummaa mataa keetiitii fi mataa keetii qofaa jechuudha dhugaa dubbachuun firummaan kuttu har'allee borillee jechuudha har'allee borillee mucattii tana jabeessitee eeguun dirqama oromummaati hagaa oromoon sirraa tarakkabutti ani fixadheetiin jiraan warri gartee birrii namaa deeynii namaa wali guureetiniini deeynii namaatiin jiraatu warri haqa ofiitiin jiraachuu hin beeyne hundi isaanii har'a qeerroo gubbatti akkana quba qabanii waa'ee qeerroo hamataaran warri hanna malee dalagatee hin beeyne guyyaa tokko warri gabbee deeyfee hin beeyne guyyaa tokko hattuun wal geettee jechuudha biyya keessatti biyyaa fi Dubaay keessatti wal geettee nama dalagataa nama fuura ofii nyaatu mubaarak musammaa yoom takkaa dalagatee beeka yoom takkaa fuuraa ofii akkana godhee beeka dallaalummaa dalaguu malee biyyarraa qeerroo yaasee sii galee nama kumaatama oltu mubaarak musammaa himataara
nama kumaatama ol karagaa fi dandeen kumaatama ol kaan kuma 200 irraa fuudha kaan kuma 500 irraa fuudha hin fidu immoo qeerroon kana godhaadha qeerroon saamicharra jira moo Mubaaraktu saamicharra jira dhugaan na dubbadhaa jetti bara hattuu jennaan jechuudha sigalee itti fufa. Ummata keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada amma ka'e kanarratti mucayyoo gaafa deengadda waan sani dalaganillee namni Oromoon namni martu waan kana dhaga'aa ture ni beekamaadha. Amma haala amma irraa himan kanarra yoo ka jirtu taate mucayyooni nama shakkisiifti warra bira jiruufillee nageenya warraatiifillee shakkiidha. Kanaaf sa'aatii itti qabame sanitti obboleeyyan teenya ijoolleen teenya warri feemasaallee warri waan san qabdan mucayyoo tanaaf ala godhaa gaafas illee hin dheeressinaa jennaan namni jeetuma dheeressee waan ta'eef osoo waan gaafas waan kan dheeressuu baatanii waan jiru walitti daddarbanii mucayyoo jireenya gaafasuu waan irra jiru san irraa jijjiiranii waan amma irraa himan kun hin dhufu amma ofitti deemaa artii namni gaafa hin bada jedheefi gaafa hin du'a jedheefi hin dhaqqaban jedhan eeganii illee hin baasanii jedhan yaalii nama mucayyoo nufirra geggeessaa arti jedhan kuni nama jibbisiisa yoo akki wanni himan dhugaa ta'u kataa'u taate kanaafi mucayyoo yeroodhaan waan walitti hin darbinaaf jedhe san hawaasni warri feemasa mana bantanii warri gaafasi waan kana itti gaafatamummaa fudhattan namni achitti dhufee waan san walitti darbee rakkoo kana jalaa mucayyoo baasanii nama isitti kalaa'u mucayyoon ijoolleedha nama isitti kalaa'u dhiigomaan itti kalaa'u qolloomaan itti kalaa'u qopheessanii fi waan argameef isiillee amaanaa jara kanarraa fuudhanii gara si kennutu bareeda. Dammoo warri mucayyoon bira jirtu qeerroo fi doktorri hawwiin illee haga waan kana amaanaa kana rabbii fi hawaasni illee isinirraa fuudhutti jabeessaa eegaa. Maaliif jennaan namni gaafa hin bada jedhe of balleessa rakkoo. Ijoolleedhallee miiraan waa balleessuu dandeettii gaafa namni kenna osoo qaraayyuu dhugaa yoo argu jallisu kun waa hedduu haasaha waan ta'eef haga gizee hawaasni isinirraa fuudhutti akkuma qaraayee jabeessisan sanit jabeessaa warri waan kana qabdan itti kalaahaa sa'aatii itti qabame sanitti sirna kana sirna godhaa fi isiniin jechuu barbaadaan akka kiyyatti ammoo namni duubaan yookiin mucayyoo kana ergaa adda addaa dabarsanii akka mucayyoon jeeqamtu warri waan kana godhaa jiru yoo ka jiraatu taate rabbii keessan sodaadhaa jiran isinillee ilmoo qabdanii ilmoo dhaltanii qabdanii dhaluufillee deemtanii isinin fayyadu warri ergaa adda addaa yookiin mucayyoo kanaa dabarsitanii mucayyoon akka jeeqamtu godhaa jirtan yoo ka jiraatan taate ilmoodha. Kun amma shira malee waa takka waan Dubaay keessa dalagaa jiru hin jiru. Shira bichaa dha isinii galee kun amma. Yoo dandeettan akka jaarsaatti namicha kana gorsa. An dhugaa isiniin jedha. Mubaarakiin illee dhiisaatii gara mucayyoon furmaanni mucayyoon adiiramtu. Narraa duudaa deemu irraa qabaan warri niyyaa hin qabne narraa duudaa deema. Ani Mubaarak irraa niyyaa qabaan Mubaarak rakkoo of danda'e qaba. Isinii galee mi dhugaatu itti himna isinii galee. Bakkeen inni keessaa dhabame hin jiru obboleessa kiyya. Namni bar silaa namni bultii qabu namni jireenya qabu namni dalagaa fuuraa dalagatee jiru bakka maran seenu jechuudha. Bakka maran seenu Amaara jala hudduu isarraas. Oromoo fi Oromoo keessa seenee isatu gartee waa mara dubbata. Amma intalli tuni as keessaa duudaa warri Mubaarakiin sodaatan duudaa dafaati. Dafaa duudaa warri Mubaarakiin sodaatan masii buyyatillee Dubaay jirtaami. Siis isaa buyyatillee booya deebita. Mubaarak siis isaa booda buyi. Warri Dubaay jirtan Mubaarak waan isin keeku injajuusi foolollee irraan qabu baay'ee sin hordofu Mubaarak achumatti waan isin qabu.